first elementiin kan irra hin deddeebine taanaan yookaan immoo first elementii already pairii garaa keessatti first elementiin kan yeroo lama kan irra hin deddeebine taanaan kan akkasiitiin maal jennaan itis function jennaan jechuudha. Relation akkasiitiin function jedhama. Yookaan kana wajjin immoo fakkeenya salphaadhaan maal gochuu dandeechanii asitti bakka onnoo keenya first elementii keenya odoo ilmaan bakka buusanne fi range keenya yookaan immoo y componentii keenya yookaan next componentii keenya immoo odoo haadhaan bakka buufanne kun amma maal nu ta'uu danda'a? Fakkeenya bareeda nu ta'uu danda'a jechuudha. As keessatti wanta dhugaan jiru tokko maalidha? Ilmi tokko maal qabaachuu danda'a? Haadha tokko qofa qabaachuu danda'a. Ilmi tokko haadha baay'ee qaba. Fakkeenya bakka ilma kanatti odoo tolaa fudhanne haadha kanatti immoo odoo haati tolaa immoo odoo caaltuu taate haati tolaa osoo caaltuu taate asirratti amma akkamitti fudhachuu dandeechanii? Tolaan kun haadhi isaa caaltuudha. Mitere deebi'ee tolaan asirratti tolaan kun deebi'ee eenyu wajjin dhufuu hin danda'u? Burtee wajjin dhufuu hin danda'u. Yookaan immoo anything maqaa dubartoota biraa wajjin yookaan immoo haadha biraa qabaachuu hin danda'u. Eenyu malee caaltu malee. Kanaaf namni tokko maal qaba? Haadha tokko qofa qabaa miti. Kanaafuu fankishinii keessattis doomeenii inni jalqabaa sun maal qaba? Waa'ee yookaan immoo isa tartiiba cimdii isa biraa wajjin tokko qofa qaba jechuudha. Gara biraatiin doomeeniin keenya tartiiwwan cimdii garaa garaa irratti maal ta'uu hin qabu? Irra deddeebi'uu hin qabu jechuudha. Doomeeniin kun yookaan first elementiin keenya tokko jalqabaa sun tokko qofa taanaan sana maal jennaan itis maal jedhama isin jedhe itis function jennaan jechuudha. Function jechuun walumaa galatti itis relation tartiiwwan cimduudha. No two distinct ordered pairs keessatti have the same first element. First elementii keessatti kan irra hin deddeebine taanaan doomeeniin yookaan irra first elementii kan irra hin deddeebine taanaan maal jennaan akkasitti relation akkasitti function jennaan jechuudha. Okay, itaan sura immoo fakkeenya ta'uu ilaallu maal jedhama which is function or not tanneen relation marketii kanneen keessa function kan taane function kan hin taane immoo miti jennee adda baasna jechuudha. Yaa ilaallu fakkeenya jalqabaa keenya maalidha? Isa first fakkeenya jalqabaa keenya L is equals to relation 4,5 6,6 3,6 9,7 5,2 jedha. Amma kanaan function immoo miti jennee maal siin jedheera function yookaan miti jennee kan murteessinu relationoota maaliin taanedha? First orderiin isaanii first order jechuun isaan jalqaba irratti argamanii jechuudha. Kan irra hin deddeebine taanaan yookaan tokko caalaa tartiiwwan cimdee garaa garaa keessatti kan irra hin deddeebine taanaan relation akka sanaan maal jedhani function jenna. Kamuun asirratti first orderii keenya asirratti afur hin qabna. Jaha asirratti na barreessu meeqa afurii asii immoo jaha achiin immoo sadii asirratti immoo sagali kan jiru immoo asirratti meeqa shan. Amma asirratti first orderii keenya kan first orderii kanneen keessaa immoo kan irra deddeebi'e hin jiru jechuudha. Hundi isaanii yeroo tokkotti jiran tartiiwwan cimdii tokko keessatti yeroo tokko argan hunda isaanii jechuudha. Kanaafuu relation kanaan maal jennaan jechuudha? Itis what function jennaan jechuudha. Relation kanaati maal jennaan functionidha jennaan. Asirratti immoo fakkeenya kamuun asirratti ilaaluu dandeechan asitti jaha asittis jaha kun maali? First element waan ta'e next component dhaan ta'e next element keenya next element immoo gara no problem next element irratti function fi function miti jechuun homa onoo hin jennu jechuun woriin kun waa'ee isaa keessatti isan galchinu nu kan ilaalu maalidha? It's first element first kan jalqaba irratti argaman isaan kan irra hin deddeebine taanaan function jennaan jechuudha. Kamuun asirratti immoo fakkeenya kana jechuudha lama asirratti lama shanii as keessaa immoo sadii asirratti immoo torba asitti shan. Kanaaf asitti sangoota akka hubachuu dandeenyu shanii shan asitti shan sadii wajjin dhufte shan immoo saddeet wajjin dhufte. Akkuma fakkeenya duratti isa odoo fudhattanii kanaan shaniin odoo tolaa jenneeni tolaan kun takka haati isaa jechuudha boontuu taate yeroo tokko immoo haati isaa eenyu taate jechuudha caaltuu taate jechuudha. Kanaafuu kun maalidha? It's no hin jiru miti waan akkana. Kanaafuu kana taanaan immoo kanaan maaliin jechuudha jechuudha first elementii shan yeroo lama waan deddeebiteef kanaan maaliin jechuudha not kana kun function waan jedhamne not function jennee murteessinee jechuudha. Kun not function jedhamne jechuudha. Itaan sura immoo fakkeenya sadaffaa. Fakkeenya sadaffaa yoo ilaallu immoo y is multiple of x jedha. Y kun multiple of x dha. Y is multiple of x kan jedhu kana immoo mirkaneessuuf lakkoofsa wayii fudhattanii mirkaneessuu dandeenya. Mee bakka x kan odoo lama fudhanne osoo lama fudhanne y keenya hoo maal ta'a? Multiple isaatti miti baay'ataa isaati. Kanaafuu lama baay'ataa isaa jalqaba irratti lama baay'ataa meeqa qabaachuu danda'a? Lama qabaachuu danda'a. Dabalataan afur baay'ataa isaati. Dabalataan
kudhan jahaa siin ta'a, saddeeti siin ta'a. Anything lakkoofsota baay'eedhaa miti. Kanaafuu bakka lama eenyu wajjin deebi'ee dhufuu danda'a, afur wajjin dhufuu danda'a. Lama eenyu wajjin dhufuu danda'a, jaha wajjin dhufuu danda'a. Lama eenyu wajjin dhufuu danda'a, saddeet wajjin dhufuu danda'a. Ammas jaha kudhan wajjin akkas jedhee itti fufu. Amma asirratti maal ta'e jechuudha, first elementiin keenya deddeebi'eera jechuudha. Yeroo lama qofa waan ta'e yeroo lamaayyuu ol deddeebi'eera. Nu fankishinii tokko keessa rileeshinii tokko keessatti immoo inkwaan yeroo baay'ee isaa ta'u yeroo tokko yeroo lamayyuu kan deebi'u taanaan tokko caalaa kan irra deddeebi'e taanaan maalin jechuun it is not function jennuun jechuudha. Kanaafuu amma wise multiple of x kan jedhu kun maali miti jechuudha, function miti jechuudha, not function jechuudha, not function. Not function jechuudha. Seerri kana immoo ilaaluu dandeechan fakkeenya asirra jiru x, y square is equals to x dha. Kan immoo asitti isinitti agarsiisu ta'u. Okay, asirratti ilaallu fakkeenya kana jechuudha. Y square is equals to x, x, y square is equals to x dha nu jedha. Y square is equals to x dha nu jedha. Kan immoo y kophaatti hambifnu akkasiniif salphatu jechuudha. Akkasini garuu y kophaatti hambisu maal gochuu dandeenya? 1/2 rogoone, 1/2 kanas 1/2 rogoone. 2 the power lama baay'isuu lama meeqa? It's lama 2/2 immoo tokko. Kanaafuu y is equals to x 1/2. The power of 1/2 jechuun immoo gara biraatti maal jechuudha? Raadikaal jechuudha. X 1/2 jechuun maal jechuudha gara biraatti? Raadikaal x. Asitti 6 sodaate raadikaal 6 jechuudha. 1/2 the power of 1/2 jechuun gara biraatti maal jechuudha? Raadikaal jechuudha. Yaa kanaan dura warri beektanis warri hin beeknes 1/2 jechuun maalidha? Raadikaal jechuudha. Kanaafuu y keenya maalini? Raadikaal x dha jechuudha. Raadikaal x. Mee amma bakki x kana gatii wayii haa fudhannu too yaa ilaallu. Bakki x kana for example 16 fudhadhaa. 16 fudhadhaa. Lakkoofsa barbaade fudhachuu dandeessa. Mee ani immoo 16 fudhadha. As keessatti 16 yoo fudhannu yeroo tokko y kun gatii x keenya 16 yoo taate y immoo maalidha isin jedheera? Y it is radical x. 16 kun yoo ba'u gatii nu kennu sana y taate. Kanaafuu 16 kun meeqa ta'ee ba'uu danda'a? Afur mitire yaa correct. But 16 kun afur qofa ta'ee hin ba'u. Mee 16 kana negative afuris radical godhame. Meeqa argatta? 16 mitire. Kanaafuu deebi'ee immoo 16 kun meeqa wajjin deebi'ee dhufuu danda'a jechuudha. Negative afur wajjinis deebi'ee dhufuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo lakkoofsa garaagaraa fudhachuu dandeenya. Sagal warri fudhattanii 3 ni taatu sagal deebitee Siree wajjin dhufuu dandeechi. Deebitee immoo sagaliin tun maal wajjin dhufuu dandeechi? Negative 3 wajjinis dhufuu dandeechi. Maaliif yoo jenne fakkeenya isa jalqabaa ilaaluu dandeecha. Y square is equals to x ta'an tere. Kanaafuu negative 3 square yoo goon x keenya sagal yoo ta'e negative 3 bakka y kana nu bu'uu dandeechi. Dabalataanis immoo gatiin kanas gatii occasion kunis kanas nu mirkaneessa jechuudha. Amma relation kun maal ta'e jechuudha? Yeroo 16 kun asii wajjinis dhufe as wajjinis dhufe. First elementiin maal nu jalaa ta'e ni deddeebi'ee jechuudha. Kanaafuu kanaanis maal jechuun not function jechuudha. Function miti jechuudha. Function jechuun first elementiin irra deddeebi'u hin qabu. Not function jechuudha. Itti aansuudhaan immoo isa kana. Keenya xumuraa kan ilaallu ta'a. Kan yoo ilaaltan immoo y is equals to x, y jedha. Y is equals to 3x plus 1. Y is equals to 3x plus 1 jedha. Kanaafuu amma asirratti y is equals to 3x plus 1 kan jedhu kanatti bakka x maal gochuu dandeechanii? Lakkoofsa fudhattanii lakkoofsa fudhattan sadiin baay'istanii odoo tokko itti hidhaatanii itis ammas outputii tokko isinii kenne dabalataanis outputii kan biraa isinii kennuu hin danda'u. Amma akka 16 qofa fudhannee yeroo tokko afur wajjin walitti dhufte yeroo tokko immoo negative afur wajjin walitti dhufte. Asitti garuu lakkoofsa barbaadan odoo fudhattanii yeroo tokko lakkoofsa wayii tokko isinii kenne dabalataanis immoo lakkoofsa tokko kan isinii kennu hin jiru jechuudha. Gara biraatiin immoo x takka image meeqa argachuu dandeenya? Asirratti equation kana keessatti tokko qofa argachuu dandeenya. For example lama odoo fudhattanii lama baay'isuu sadii meeqa taati? 6 dha. Yoo tokko itti hidhatan immoo 7 argatta. Kanaafuu
yeroo x lama taatu y keenya meeqa taati? 7 taati. Odoo negatiiva lama fudhanne negatiiva lama baay'isu 3 meeqa taati? It is negative 6 dha. Yeroo tokko meeqa taati? Negative 5 dha. Mitiire yeroo negative lama fudhannu immoo y keenya maal taati? It is negative 5 taati. Kanaafuu lakkoofsa barbaadan yeroo fudhattanii hundi isaaniitu gatii x kan barbaadan yeroo fudhattanii gatii x hundi isaanii y meeqa isinii kenna yookaan output garaa garaa isinii kenna. Output wal fakkaataa bakki itti argannu hin jiru jechuudha. Kanaafuu as keessatti kun amma baay'eedha. It is funkiishinidha jechuudha. Kun maalidha isin jedhe? It is funkiishin. It is not kunis miti. Kun immoo kunis miti. Kun funkiishinidha. Kunis funkiishinii. Kan jedhan immoo maal laalla? Doomeen, reenjii fi koodoomeeni. Asirratti yaa doomeenii fi reenjiin akkuma duraan waa'ee rileeshinii yoo baranneera. Ammas difineeshinii isaaniis nama jijjiiramu. Doomeen jechuun first elementiidha. Tartiiwwan cimdii keessaa inni jalqabaa irratti argamu maal jedhama? Doomeenidha. Inni lammaffaa irratti argamu maal jennaani? Reenjii jennaani jechuudha. Dabalataan asirratti immoo maaltu dabalame? Koodoomeeniidha. Koodoomeeni jechuun innis akkasuma next element yookaan immoo next coordinate sana maal jennaani? Reenjiidha mitiire. Koodoomeeniinis deebi'ee reenjuma jedhama. Isuma tokko wal fakkaata garuu garaagarummaa differensii xiqqoo qabanii jechuudha. Asirratti kan garaagarummaa isaanii gochuu kana ilaaluu dandeenya. As keessa doomeeniin maalidha? It's first element tunniin maal jedhamani? A, B, C doomeenidha. Reenjii kan as keessaa immoo reenjiin keenya meeqa? It is reenjii jechuun asirratti wanta dabalata beekuu qabdan jechuudha. Image of x reenjii jechuun yookaan immoo x kun gatii x dhaan ta'e kun gatii y yeroo ta'e y keenya maalidha? Image of x. Image of x yoo isin jedhu asirratti f of x is equals to y. Kan yoo isin jedhu bakka x waan tokko yoo fudhattan image isaa yookaan inni sun immoo wanta isinii kennu sanaan y jedhan yookaan immoo range jedhama jechuudha. Gara biraatiin kanaafuu maal jennee barreessuu dandeenya? X kana f of x jennee barreessuu dandeenya jechuudha. Y kana gara biraatiin f of x jennee barreessuu dandeenya. F of x jechuun is equals to maal ta'a? Y dha jechuudha. Y jechuu fi f of x jechuun it is equals to. Kanaaf asirratti reenjiin keenya maal ta'a? Image of x isin jenna. Tokko imeejiin sadi. Biin immoo asirratti akkuma yaariroonni kenname jechuudha. Biin immoo imeejiin isaa meeqa? Lama. Siin immoo imeejiin isaa meeqa? 5. Kanaafuu qonnoo oduma reenjii keenya yoo baafanne immoo meeqa ta'a jechuudha? 2, 3 fi 5. Maaliif tunni maal waan ta'aniif imeejiin nuti x dha jechuudha. Kodoomeen jechuun immoo imeejii ta'us danda'a. Imeejii hunda dabalataa garuu dabalataanis imeejii osoo hin ta'in wanta ta'uuf ta'u jechuun ta'uu kan danda'u kan ta'e waan ta'e ta'uu kan danda'us maal ta'uu danda'a? Kodoomeenii ta'uu danda'a jechuudha. As keessatti amma yoo ilaaltan afur maalidha? Reenjii miti garuu maal ta'uu danda'a? Kodoomeenii ta'uu danda'a. Kodoomeenii walumaa galatti maalidha? Reenjii ta'e garuu reenjii akkamitti? Reenjii wantoota ta'uu danda'an kan ta'an qofa waan ta'e ta'uyyuu kan danda'an walumatti kan hammatee argamu sun maal ta'a? Itis reenjii jennaanii jechuudha. Gara biraatiin immoo reenjiin hundiyyuu maal keessatti argaman jechuudha. Itis reenjiis yookaan immoo itis subset of what? Range is subset of what? Codomain ta'uu danda'a jechuudha. Range is subset of codomain keenya. Range subset codomainidha jechuudha. Range hunda codomain keessatti argamanii codomain wajjin yeroo tokko tokko wal qixa ta'uu danda'an garuu exception akkanaa kan uumamu taanaan immoo codomain kan inni sun haammate codomain jedhama. Kana jechuudha garaagarummaan yookaan difference range fi codomain isa fakkaataa yaa domain immoo it's first elementidha, range next elementidha yookaan immoo next componentidha, codomain immoo next component ta'ee it's kan ta'iiwwan ta'uu danda'anis hundas kan hammatee argamu sun immoo codomain dabalataan jedhama sin jedheera. And domain the range jedha tunin ammasitti kan kenname function functionota taniin immoo domain fi range as keessa baafanna jechuudha. Amma kan jalqabaarratti akkuma sin jedhe first element domain jedhama. Kanaafuu first element 3, 5, 1 fi negative 3 maalidha asirratti domain keenya range keenya immoo negative 2, 4, 2 fi 7 maalidha range dha jechuudha asirratti. Gabaabaan as kana asmaanaatti murto gara lammaffaatti yoo dabarmu f of x jechuun gara biraatti maayina sin jira f of x is equals to y jechuu fi f of x jechuun it's just meter. Kanaafuu y wal qixa ta'a 2x minus 3 jechuudha. F of x jechuun yaa y image of x sin jira. Kanaafuu image of x jechuuf immoo f of x jennee bifa kana barreessuu dandeenya. Okay, f of x is equals to 2x minus 3 kan jedhu keessatti
as keessatti doomeenii fi imeejii argadhaa siin jedhe. Gatii kana keessatti bakka X lakkoofsa barbaadan fudhachuu dandeenya. Lakkoofsa barbaadan fudhachuu dandeenya. Asirratti bicha lakkoofsa barbaadan fudhachuu dandeenya yoo siin jedhe yeroo hunda isin yeroo fudhattan jechuudha. Lakkoofsa barbaadan doomeenii irratti yoo fudhatan wantoota of eeggachuu qabdan jirtu. Yeroo tokko herreega keessatti bakka wayii tokko yoo lakkoofsa wayii tokko fudhannu wantoota adda faayilu jalaa godhanii jiran. Fakkeenya sinaa kennu. Amma lakkoofsa wayii tokko barbaadan bakka X kan lakkoofsa barbaadan yookaan anything fudhatanii over 0 fudhatan. Kun herreega keessatti baay'ee adda faayilu. Maaliif zeeroon yeroo hunda maal ta'uu hin dandeechu? Waamsisaa ta'uu hin dandeechu. Zeeroon waamsisaan yeroo hunda maal ta'uu hin danda'u? Zeeroo ta'uu hin danda'u. Raashinaalii kutaa sadiitti beeku barataniidha. Maal jechuudha? Itis x over anything lakkoofsa oduu ta'e a b oduu ta'e asirratti p difference from maalis jettanii baratanii zeeroo irraa. Kanaafuu asirratti oduu jalaan amma x'n as jala oduu taate zeeroo irraa lakkoofsa adda ta'e tokko fudhachuu dandeenya jechuudha. Kan waaniif andiffaayin waan nu jedhamu. Dabalataan immoo andiffaayin argamee argachuu dandeenya itis raadikaala keessatti. Amma raadikaala keessatti lakkoofsa tokko oduu negatiivan nu kenname bo'oon danda'u maaliif lakkoofsa barbaadan iskeerii yoo gootanii lakkoofsa inni nu kennu sun poozitiividha malee negatiiva nu kennu danda'u. Kanaafuu raadikaala keessatti lakkoofsa negatiivii lakkoofsa isaaf bo'u waan argachuu hin dandeenye maatii keessa ammas dabalata maatisii keessatti maalidha kuni andifaayidha jechuudha. Kanaafuu bakka eeksi amma akkana keessatti eeksi lakkoofsa barbaadan fudhachuu dandeenya garuu bakkeewwan akkana dabalataanis bakkeewwan biraa jiraachuu danda'a garuu waan akkana irratti batalee of eeggachuu qabdanii jechuudha. Kanaafuu asirratti yoo ilaallu 2x minus 3 jedha. Bakka x lakkoofsa barbaadan fudhachuu dandeenya. Bakka x yoo fudhattanii wanta andifaayinsi jala godhumtu waan hin jirreef jechuudha. Kanaafuu bakka x lakkoofsa barbaadne fudhachuu yoo dandeenye yoo jenne immoo doomeeniin keenya gara biraatti maal ta'e jechuudha. Itis oorii nambar ta'e jechuudha. Doomeeniin keenya oorii nambaridha. What's about range? Range noo asirratti doomeenii oorii nambar fudhannaa reenjinis maal akkas arganna jechuudha. Akkuma fudhanneen x akkuma fudhannee imeejii isaas akkasuma san immoo hundaan arganna jechuudha. Gara biraatiin immoo reenji maalidha jechuudha. Reenji is equals to or real number arganna jechuudha. Reenjinis doomeeniinis asirratti maal ta'a oorii nambaridha. Equationii kana doomeen the range oorii nambar kaa'uun asirratti. Okay, doomeenii reenji oorii nambar ta'a. Asirratti immoo kana fudhatame. Asirratti akkuma duratti jedhee ture. Amma maal keessa jirti? X keenya raadikaala keessa jira. Kanaafuu gatiin as keessa jiru maal ta'uu hin qabu? Maal ta'uu hin qabu? Itis negatiiva ta'uu hin qabu. Kanaafuu X keenya asirratti maal kan hin taane negatiiva kan nu jalaa hin goone fudhachuu qabna malee bakka X kan lakkoofsa wayii tokko fudhannee fakkeenyaaf as keessatti anything godhu negatiiva lama fudhadhee zeeroo fudhachuu dandeenya kanatti. Godhu zeeroo fudhadhee zeeroo dhiisu lamaa meeqa? Negative lama bitira negative immoo raadikaala jalatti maalidha undefined negative yeroo hundaa raadikaala jalatti maalidha undefined yoo siin jedhu lakkoofsa itti baasuu san hin jiru kan hin jiru taanaan immoo maal jennaan gara undefined. Kanaafuu asirratti maal ta'uu qaba doomeenii keenya x minus 2 greater than or is equals to 0 ta'uu qaba jechuudha. Maaliif undefined akka nu jalaan taane kana immoo furuu dandeenya. X greater than or is equals to lama gara soo dabarsan positive 2 taate kanaaf x greater than or is equals to 2 doomeenii keenya maalidha jechuudha. Lama hammatee lamarraa gara olii lakkoofsatti argaman hunda maal ta'a jechuudha. Hammatee kan argamu sana maal ta'a jechuudha. Doomeenii keenya arganna jechuudha. Kanaafuu doomeenii keenya maal ta'a? Doomeen is equals to x maalidha greater than or is equals to 2. Kan immoo dabalataan bifa akkamiidhaan barreessuu dandeenya? Include or jettanii fudhachuu dandeenya asirratti or gara biraatiin immoo kanas fudhachuu dandeenya gara biraatiin immoo include 0, positive infinitive jettanii fudhachuu dandeenya. Waan itis kana warreen hin beekneef isinitti agarsiisu ta'u. Amma x y bireenii kanarratti itis asiin kan jiran hundi isaanii positive mitiira asii ol kan jiran kanaan positive infinitive jenna. Asii immoo kanneen argitan immoo negative asii kanaan immoo maal jenna negative infinitive jenna. Mallattoo tanaan garaagarummaa kun positive infinitive kana kun negative infinitive dha. X kanaanis maal jennaan itis negative infinitive dha. Maaliif gatii negative mitiira kanaan immoo garana kan argamu maal jenna positive infinitive. Kanaafuu asirratti positive infinitive yoo jennu asirraa kaanii x kan jiran hunda isaa ni hammata jechuu barbaanne. Kan yoo isin jedhu gatii pozitiiva hunda isaa ni hammata. Asirratti 2 yoo jennu immoo maalirraa kaasee lamarraa kaasee kunis garaagarummaa qaba. Akkanaa fi osoo akkana godhee garaagarummaa qaba.
Mallattoo kana fayyadamnaan lama naammatu garuu lamarraa aansee warroota poozitiivitiif gara fuulduraatti jiran hunda ni hammata jechuu barbaanne. Garuu oduu amma kana fayyadamnaan immoo lamas ni hammata, lamas hammatee gara fuulduraatti kan jiran hundaayyuu ni hammata jechuu barbaanne. Kanaafuu kana fayyadamnaan inni hammatu lakkoofsa asitti barreessine isaa inni hammatu jechuudha. Kana fayyadamnaan immoo isa haammatee isa dabalatee lakkoofsota gara fuuldura jiran hunda isaa inni hammatu jechuu barbaanne. Kanaafuu bifuma sana nu amma gatiin keenya immoo lamas inni hammata, lama hammatee gara jiran hunda isaa mi'a mirkaneessuun asitti lama galchaa lama hir'isuu lama meeqa argatu? Lama hir'isuu lama meeqa argatanii? Zeero. Kanaafuu zeeroon immoo as keessaan baatu meeqa taate? Zeero. Garuu lakkoofsa lamaa gadi fudhattan example tokko fudhattan tokko hir'isuu lama meeqa? Negatiiva tokko hin baatanii hin baatu. Dirqama eegsii maal fudhachuu qabdan jechuudha. Lakkoofsota lamaa fi lamaa ol dabalatee kan argamu fudhachuu qabdan. Kanaaf doomeeniin keenya maal ta'a jechuudha? Eegsis kireeta zero riikwaalis tuu ta'a jechuudha. Reenjii ilaallamu. Reenjii amma isii gatii xiqqoon doomeenii keessa meeqa arganne? Lama. Reenjii jechuun image of maal isin doomeenidha. Miti gatii xiqqoon lama fudhanne. Lama yoo galchinu immoo lama hir'isuu lama zeero. Kanaafuu zeeroo yoo baasu immoo zeeroo argina. Kanaafuu gatii xiqqoo reenjii keessaa argachuu kan dandeenyu meeqa jechuudha? Zeeroodha. Zeeroo kan lakkoofsa kamiyyuu argachuu dandeenyu. Maaliif gatii xiqqoon doomeenii inni argannu maal waan ta'eef? Lama waan ta'eef. Kanaafuu doomeenii reenjiin keenya immoo gara biraatti maalidha jechuudha? Reenjii supaalustu include zeeroo hammatee zeeroo irraa immoo lakkoofsota akkuma lamarraa kan jiran guddisaa akkuma deemtanii akkasumas immoo outputii kan argattanis maal ta'a akkasumas guddataa deemaa jechuudha. Kanaafuu hunda isaanii poozitiivii infiniitiif hin hammata jechuudha. Gara biraatiin immoo oor jettaniis immoo maal gochuu dandeessanii reenjii keenya isqaaltu waa'ee iskeeleetan isaan walii isqaalistu zeeroo jennee barreessuu fi dandeenya jechuudha. Maaliif f of x xis raadikaal x minus 2 kan jedhu kana bifa kanaan doomeenii fireendi isaa barbaaduu dandeenya. Awwaal ittaan jedhan immoo fakkeenya dhumaa keenyaa ilaallu. Kamoon asitti yoo ilaaltan immoo x square plus 1 jedha. F of x is equal to x square plus 1. Wanti isaa bu'aatu doomeenii mee ilaalaatu murteessaa asirratti. Doomeenii immoo ilaalaatu murteessaa asirratti. Bakka x kan lakkoofsa yeroo fudhadhee maayinii bakka kanatti wanta adda na jalaa gochuu danda'u. Hin jira asirratti hin jiru. Gosa barbaadan fudhachuu dandeenya. Kana jechuun immoo doomeenii gara biraatti maalidha? Ooriidha. Oorii maalidha? Okay, what's about range? Range immoo lakkoofsa barbaadan fudhadhaa. Negatiivas fudhadhaa, poozitiivas fudhadhaa, negatiiva tokko tuqaa shanis fudhadhaa, anything fudhadhaa. Garuu lakkoofsa isa fudhattanii iskeer yoo gootan maal argattanii? Poozitiiv bakka dirqama. Maaliif lakkoofsa kamiyyuu iskeer goonaan kan argannu gatiin nu argannu, outputiin nu argannu maalidha? Poozitiiv. Kanaafuu reenjiin keenya maal hin haammatu jechuudha gara biraatti negatiiva hin haammatu jechuudha. Negatiiva hin haammatu. Okay, dabalataan immoo gatii kamiyyuu iskeer goonee kan argannu poozitiiva taanaan gatii kamiyyuu iskeer goonee kan argannu poozitiiva sanarratti tokko jedhaan immoo meeqa ta'a jechuudha. Gatii inni dhumaa yookaan inni xiqqoon negatiiva. Amma fakkeenya bakka eessi kanarra negatiiva 10 yoo fudhattanii iskeer yoo gootan maal siin dalataa? 100 ta'a jechuudha. Argitanii 10 sodoo fudhattanii iskeer yoo gootan meeqa ta'a? 100 ta'a jechuudha. Asirratti kanaafuu gatii inni xiqqoo argachuu dandeenya meeqa? Asirratti itis osoo zeeroo galchine zeeroo iskeer goone meeqa arganna? Zeeroo. Zeeroo irratti immoo tokko osoo edaanii meeqa ta'a? Tokko jechuudha. Amma asirratti gatii inni xiqqoon argachuu dandeenyu reenjii maalidhaan? Takkaa jechuudha. Takkaa gadi kan ta'e gatii argachuu hin dandeenyu. Maaliif asirratti gatii xiqqoo argachuu dandeenyu? Zeeroo. Zeeroo gadi kan ta'e argachuu hin dandeenyu. Inji lakkoofsa kamiyyuu iskeer goone zeeroo gadi zeeroo ol kan ta'e argachuu dandeenyu. But Plus waan jirtuuf immoo yoo takka itti eedaan immoo gatiin inni xiqqoon argachuu dandeenya meeqa jechuudha. Amma ikiisiin kanaaf tokko jechuudha. Kanaafuu reenjiin keenya immoo gara biraatti maal jechuudha? Range is equals to ayis greater than or equals to meeqa ta'a jechuudha? Tokko ta'a jechuudha. Reenjiin keenya tokko ta'a. Kanaafuu gara biraatti immoo include one positive infinity jettanii barreessuu dandeechani. Or nambarii kanaaf immoo akkuma fakkeenya duratti negative infinity fi dabalatee positive infinity fi negative infinity hunda isaas hin dabalata jechuudha. Reenjiin immoo tokko dabalatee maal kan taate positive infinity fi ta'a jechuudha. Kanaaf reenjii isaa fi doomeenii isaa bifa kanaan barbaadu. Reenjii dhumaa keenya immoo maalidha? F of x is equal to 1 minus 3x.
asirratti 1 minus 3x kan jedhu irratti doomeenii fi reenjii barbaadu x bakka x kanatti lakkoofsa barbaadan bakka buusuu dandeenya wanta difference jalaa godhan jiru kanaafuu x keenya maal taati doomeenii keenya power number lakkoofsa barbaadan fudhatan immoo akkasumas immoo wanta tokko malee ranges outputis akkasumas garaagara waan hundaa negatiivas positiivas argachuu waan dandeechanis reenjiin keenyas maal ta'a power number ta'a jechuudha yeroo asirratti maal isinitti agarsiisuu barbaade when x is asirratti jechuudha x is 2 when x is minus 1 gatiin f of x meeqa ta'a x keenya sun lama yoo ta'u fi x keenya negatiiva tokko yoo ta'u gatiin nu argannu maal ta'a kan jedhu okay kanaafuu yeroo jalqabarratti x keenya kun lama yoo ta'u lama yoo ta'u is equals to 1 minus 3 bakka x lama fudhannu 2 yoo fudhannu 1 tokko kan ammoo furuuf jechuudha tokko achimmoo negative 3 times 2 meeqa taate negative 6 dha negative 6 1 minus 6 immoo meeqa taate negative 5 taate jechuudha kana jechuudha immoo f point 2 is equals to meeqa arganna jechuudha 5 arganna jechuudha okay gara biraatti immoo yoon f of x bakka x kan immoo negative tokko yoo taate kanaafuu kanas yoo furtaniif meeqa taate 1 f of negative 1 is equals to 1 minus 3 minus 1 okay asirratti 1 negative 3 times negative 1 meeqa taate positive asinya plus meeqa taate jechuudha 3 taate jechuudha what's kana I don't know garuu yaa akka daa'ima siyyaalii dhumaan ta'e yaa namoota hin beeknes waan jiraachuu dandeechaniif asirratti maalidha negative 3 times negative 1 yoo jennu lakkoofsi tokko negative waliin baay'annaan yeroo negative argannu maal ta'a positiivatti jijjiiramti jechuudha mallattoon isaa dabalataan immoo negative fi positive waliin taanan immoo maal ta'a gatiin nu argan negative argatti jechuudha hiruu irrattis bifuma wal fakkaatuun asirratti bifa kana namoota hojjetan waan jiraataniif hin beekamu asirratti kanaafuu negative 3 times negative 1 meeqa argane 3 argane jechuudha maal argane positive maal negative 1 waan ukkutiif waan balleessitiif jechuudha kanaafuu tokko iddoo 3 meeqa taate jechuudha 4 therefore when f of x is with 1 get 1 4 arganna jechuudha when x negative 1 yoo ta'u kan argannu gatiin meeqa ta'a jechuudha 4 arganna jechuudha hayyee barnoonni keenyarraa yaa kana fakkaata viidiyoon kun immoo isinitti tola laayik gochuu irratti dandeechani viidiyoo irraatiin immoo combination of fakkishinoota garaagaraa akkamitti walitti hidhana walirraa hir'isna walitti baay'isna waliif hirra kan jedhu kan ilaallu ta'a viidiyoo itti aanu irratti